إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية على الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين رب سبحانه وتعالى قال لي أجو رب العزة والجلال، ربي وانشو فقرتي فرنا إساتي ملينتاني، ربي سبحانه وتعالى وانفد دلكو. إذا رب العزة والجلال ربي كان سبحانه وتعالى ilmana ma kana ume akai ni bada god akai ni sa gabbaru god ilmana ma rabbi subhanahu wa ta'ala gabbaru daf be komsatti ya jama wallalum madan rabbi gabbaru mamnu haram yechu in kai balam tulle ibadan nama jahila akan kai balam ni namni be ku gaba yechu akan kai balam. أنا أفو إن شاء الله غرغرتي سغنتا دنيا دبرا إمو يسني بنا الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وري وجدولتن شبكة نقبو سواء كي يارب ريدنا فكاتا شبكة نقبو ندولا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. أيه. قافين كوا شيخ. كان دراي رومن تري جارسكن كوغارو موت من جالسنا نتشروه أما موان جبّدنا ناني ربي رسولي جدينا جالدو جدينا قيا كمان قد أنا موشن جالد ربي برسولي جاينا جالدو جاي أتقول يوم غيزا جبته جزء من ده كسينا قيا أنسيلو موتو من جالتين نيرو من نيرو مساني جولة رواجهم بيك وبيجورا غارومو أرجو من إيرو ميبو دي خنا كيسا مون إني سيجارة هي كيسا كاتا كانوا ما كيسا بدان جبّه وقت سيجارة هي كيسا كايتا تيجابس بيجو تورته إسا رمو كده رمتو بيجو تورته
Ambicun tara gizani sayarum ambicura yani bareedu makana shinqabu gaba bale si baay'ee tokko jibbe hamma mottasum inni mona guyyaa gisee hunda rabbii rasuuliya ina jaaladhu yoo dhugaa rabbi tamante jira. gabaabaadha hin bareedu jechuu keeti. Wallahi nattiin tolleen jaalanne. Amma jaalala isaan qabdu ati guutumatti. Hin qabu jaalala isaa. Duboo akkam godhuu deemtare? Ani sin fedhu sin barbaadu ani jedheennaani na guyyaa inni immoo gisee hunda rabbiin na guyyaa yoo dhuga ani tokko hayyata quraana keessa qaraate jira hooma hundaan na guyyaa baqqaan kamin godhatanii na guyyaa kana itti barbaadu. Inni eessa waliin jirtan? Biyya tam waliin jirtan? Ani biyya Beeruutiin jira biyya Suudaanii jira wal biraan jiru. Inni Suudaanii jira? Ati Beeruut jirta? Suudaanii. Biyyatti ni kaas godhate? Na godhate ko waliin turree mucaa tokko waliin arganneerra garuu ammoo mootasuma jibbe. Amma jaalala mucaa sanatti immoo bilbilee takka hin dubbistu anuma qofatu dubbisaa gizee tokko gizee lama qofa waan akkasii qofa dubbisa bakka dubbise gizee hunda na gaafatti mucaanis hin dubbisu anuma qofatu dubbise gizee hunda dubbisa jechuudha kanuma keessan jibbaa dhufee achumaan lammoota suma filatu hin jaallanne akkasuma na jibbisiise bakka. Ati jaalalti isaa guututti si keessaa bade moo ima jaalatta? Guutumatti jaalaluma isaan qabu sila sannan walii wajjiniin deemu nattiin tolu tasuma yaani na yellaa waan beekamu tasuma bicuu wayitii nattiin tolu bakka sanumaa kana jibbees gara caalu siluma jaaladha wajjiniin teenyu. Egaa duuba maal jettee irree isaan? Ani sin barbaadu jennaan akkasumatti na guyyaa gizee hundan ani sin dhiisuu naan jedhan immoo sin barbaanne ani lakki sin barbaanne jedhanii garuu immoo sin dhiisuu akkasinaan jedha akki dakkan immoo maali gaazigin jaalanne sani rabbii rasuuliin na guyyaa kana maal sinarra jira eessa baruu barbaadu otoo hin jaallatin jechuudha. Amma inni rabbiif rasuula ji'iiti na jaaladhu eeyyuu jira. Rabbiif rasuula na jaaladhu jedha akkamitti si jaaladhu wajjiniin taanoo nan jibbaa. Wallahi dubbii ajaa'ibaati. Dubbii hamtuudha. Dubbii kana gaa namni ilaalu manguddoo gama keetiitii fi manguddoo gama isaa. Isaantu laalee egasii murtii godha. Isaantu beeka manguddoo beeka. Manguddoo bees garuu yoo inni immoo narraa buusuu dide yoo inni kaasaa ofirraa buusaanii yaani gizima akkamitti buusuu dandeessi dubartiin. Sanumaa'u gaa manguddootu murtii sii godha. Manguddoo gama keetiitii fi gama isaas gaafatanii siis gaafatanii akkasi murtii sii godhan. Isaantu godha anaa miti. Yoo immoo jali didan shari'aa qaadiitu godha. Isaanuma gaafadhu gaa isaan murtii haa godhanii manguddoon. Okay, inshallah. Gaafii tokko dabaladhu. Dabaladhu ayyee. Naziriiruma gara rabbii yoo rabbi kana ishee kana nan godha jedhanii nazirii rabbi irratti naziruun hin danda'ama. Yoo rabbiin gartee waan akkanaa naa godhe miskiina gartee gargaaraa masgiida rabbiitiif akkana godhaa soomana guyyaa sadinii soomanaa akkana yoo jette umaa. إيش قالته ما جزاك الله خيرا. قالته مية. دبين جبدو هم توما نقدمه نتولين بكثير كيف نوني بينا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم جبتوا شيء؟ نجا جرتو. الحمد لله. Saya gafi to kan jawab sumber bade. Gafadu. Wah ini kau rapi.
guyyaa nikaa itti nikaa godhadhu qaxarootti qabadheetu hin jiru iyyuu. Guyyaa nikaa qaxaroo? Guyyaa isaana ituu ni qaxarootti dhaabbadheetu hin jiru. Sida maatiin kiyyas maatii isii bira dhaqanii jarra lamanii walumatti dhufanii nikaa hidhuu turan. Maatiin keetii fi maatiin gama isii walitti dhufanii nikaa godhanii? Nikaa hidhuuf turanii guyyaan sun ituu hin geniin isiin arabaan wal loltee na bira dhufte. Ayyee. Arabaan wal loltee yeroo na bira dhuftu guyyaan tun gara haganaa hafee jira ammumaanii walakkuma kanaan itti dawwallee ammuma nuu hidhaa mali jenne. Wayita isiin si bira dhuftee dafa amma nuu hidhaa jetteen? Dafa amma nuu hidhaa jennaan isiinumti ofumaa dawwaltee dafa amma nuu hidhaa jennaanu. Hangasumatti isaan hidhuu kan hidhin badii daleeydan. Isaan immoo hidhuu xiqqooti qabsiifachii jedhanii hidhaniiru kaalaa. Ani jara eessuma isiitii fi sheeka takkaa fi abbaa isii wal bira jiranii beektanii. Sheekni suni takka anaa fi eessuma sikee sanatti nama tokko wakkaladhu silkiin yeroo haasofnu waan nu hin mijannee fi anaaf fi eessuma isii sanatti nama tokko wakkaladhu bakka isii immoo abbaan isii jiranii jedhani. Ati bikka kee eessuma kee wakkaladhuuti bikka isii immoo abbaan isii ni jiraa jaan. Bakka eessumni kan kanuma isiitu bira jira eessumni kanuma isiiti mala kiyya miti eessuma kan isiitii fi sheeka sanaa fi abbaa isii wal bira jirani. Abbaan isiin jiru abbaan intalaa? Jirani jarri sadeenuu walumaan jirani. Abbaan intalaa ni jira eessuma intalaa jira sheeka tokko jira. Sheekni suni bakka kan kee yookaan anaa fi anatti eessuma isiitti nama tokko wakkaladhuu naan jedhani. Ayyee yookaan eessuma isiidha yookaan sheeka kana wakkaladhuu jaan. Asumaanni ani eessuma isii wakkalachuutti si natti ulfaatee naan sheekuma kana wakkaladhe ani bakka kiyya. Ayyee. Jarri suni ka ammaaf karaarra deemaa jirra jedhaniituma ani jara sadeenuudhaan irraa haasa'een ba'e sii fi naan irraa baafadhe. Bikka takka deemuu jirra jaan? Karaarra deemuu jirra jedhanii jarri suni abbaan isii sunis sheeka sana deebitanii wakkalanii sheeka sanaan hidhaa jiran ofiituu ni dhiniin sheeka sana wakkalanii sheeka sanaan hidhaa jiran abbaan isiiti. Abbaan isiitis sheekaan hidhii jaaniin nikaa godhii jaaniin. Sheeka sanatti deebitanii isaan waan karaarra deemuu jiranuu fi biraa deeman yeroo sana laammi jechuu fi dhabeennaan. Kanaafiyyuu anis sheeka bakka kiyya sheeka sana dhaammadhee isaanis bakka sana ofii sheeka sanatti dhaamanii mee wanni kun akkamiin jechuu isin gaafachuu barbaade. Yoo gartee ati telefoona dawwaltee sheekni wayita nikaa hidhu sheekni illee waan jee nikaa hidhu ani intala abalu sitti dawwalee maarii meeqa kannitaaf jee si gaafatee maallaqa suudiittee maalittee loon kannitee fi maaltee bunatee maaltee gaafatee si gaafatee jechuun maal kannitaaf maarii siin jee eega si ani intala abalu abbaarraa bikka bu'ee nikaa sii godhe siin jaa ati immoo qeebaleettaan akkas. Tu an jawaara ofii kiyyaa dhaggeeffataa jira haa ta'u rakkoon qabu anis bakka kiyya sheeka sana itti dhaammadhe isaanis immoo bakka ofii sheeka sana dabarfatanis. Ati nama biraa wakkaluu qabda gaa nama sii qeebalu wayita sheektichi nikaa godhuu nama biraa kan sii qeebalu godhachuu qabda naa qeebalaa. Amma akkam ta'uu wayyaree kadhaga waan kana irratti. Ganaan goonee nikaa. Wadame waan tureedha waan haamata lama duraati akka isaan sheeka sana dabarfatan reefuun dhagaha mala wanni kun waan haamata lama dura godhameedha. Ayyee. Wanni kun waan haamata lama dura godhameedha garuu an akka isaan bakka ofii sana sheeka sana dabarfatanii reefuun dhagahan. Ati sheekni nikaa sii godheemi? Biran jirtu ati gideessan namni keetoon jiru? Sheekni chuma godhee fumaa sii qeebale jaadu. Sheekichuma sana. Sheektichi chuma nikaa godhee siifis qeebale jaa.
ayye kanaaf ka wanni kun akkam ta'uu danda'a jechuu barbaadeeti. aslan shari'atti beeyta amma siitu bira taa'ee qeebaladha jaa silaan nama okkalta garuu gaa sheektichi abbaarra is fuudhee nikaas godhee ani abaluuf qeebalee jechuu tana ilaallame inshallah ilaalla masalaa tana. Okay. Deebitee yeroo biraa waan kanatti ilaalagaa. Inshallah, yeah.